gurguru Ena aftaan gurgur. dhala. Ena gurgur. Kana of tasli. Carraa qaba baqa ijoolleen hiriyoota kiyya waan an jedheen hin didanii carraa qaba yoo carraan iluu sii fuudhe iluu yoo maarqoos sii fuudhe maarqoos. Ol galchimee fiidiyoo bani jayin akka ni laalla. Maaliif walgalcha waan an si jala dheedamantu? Ni namana jechuun already bakka ni jiraami. Habiibti oduudhii si lakkoofsa sii qaba hin waamta. Hin waamta. Kana oftu. Ati amma lubbiyee annaa fi lubbiyeetti dubbachuu dadhabdeetti kabiraan na gurgurtaa? Walin agarru bara naaf inni dhimmuma keetti walin dhufida malee diyaaspoora na dhagaa waan an jedhu. Yaa aggizuma dhimma kiyya sanii wali dhuftanuu kaa. Kana jettee itti dubbachuu qabda silaa. Isuma kanaaf fadhaa beektaan. Ati fatii jaalatte? Yaa jaalalti isaa quxurii 9 quxurii jala fakkeessitee bara. Mee akkam si gooti jaalalti isaa? Jaalalti isaa hoggaa sagalee isaa dhagee hundi Ijoolleen dhiira shimala akkanaa kana bitadhaa yoo jaartiin isin aarsite hin buruusitanii mataa isii keessa dhooftani. Hundi keessa warri dhiiraa warri jaartii qabdan bitadhaa rabbi na nyaatu. Algaa matarroo kaa'attanii yoo isii quufte kallacha isii dhooftanii addaan baaftan. Eeta abbaatu. Kana of. Anamma kana haadha seelatiin fara xoofite yoo isin aarsite. Katti qabattee mana keessa deemta. Bitadhaa warri jaarsa qabdan hundi jaartii qabdan hundi keessan bitadhaa. Asliyyee fiidiyoon hin ga'u. Hin ga'u. Gaaffii darbaa yoo viidiyoo cufatte. Alla taayin hin darbin garaa jabaatti ana lubbiyyee moo? Thank you Marcos kiyya mangisti. Naa sirbi sirba tokko sirbi ayya. Kana ofta. Amma waan inni isin jiru dhagaye. Akka kan keessaan naa ergitaa akka jee waan nagarii waan asunu ni qabna. Waan biraa sun ta'in. Innaa isa kan akka malee akka badaa jaaladha. Dhawuu hin danda'u. Gurbaan jaartii qabaatu nolu lama. Yaa jaartii qaba dhiisuu bakka nama dhugaa sirri. Namni maal naan jee beektaa jaartii qaba ilmoo qaba naan jaanan dhugaan seeni garuu. Asii nama dhugaa qaba wallaahi yoo ati beektaa nama tokko beektaa namni kun ajannu already ajantaa miidiyaa nama nu malee. Innaa yoo ati ni qaba naan jette wallaahi laaziim garaa murtiin beene dinabbaati. Hin beeku an keessa diiteel hin beeku gidi akka tachi ilaalu singiliin fakkaatu. Dhiirri bareedaan kun rafeen bulu beektaa shakkii jedhe malee hin beeku hin gaafanneem. Jechuun adeemsa keessatti amma laal beektaa haasoo namaa kana gizee waa'ee xiyyaa wajjaa shaitanii tuttuun fakkaatee waa xiqqaa shollee taate. Onneen qabu amma gaafa ani sapiraayizii godhe san xuutmayaajaa fi paantii biti ergiif jennaan didi. Osoo singilii taate bitee fi erga. Saniif jaartii qabaa jettee? Laan jenne shakki jedhe shakki. Waa shakkuun bareeda. Yaa. Barkennaa kana waan singiliin namaa kennuu fi waan dobiliin namaa kennu tokkoomi. Ana malaalle osoo akka fedhe dhalaa takka jaaladhe uffata karaa jalaa gara keessaa kana bitee hin erguuf because የሆነ ነገር አለው ማለት ማለፍ ጃርቲን ትየለ በቃ ከመዱጋ ጃላተሞ ኦቦሌሱ አማርቴት ተዮን አንጀት ሙሽኪላ ከቢር dama jaartii qabu keessa namni akkana asirra dubartii wajjin qoosu hin jiru garuu qoosan daangaa qaba hanga qaba si galee lubbuyye. Saniifuu inni qoosaa daangaa dabree qaba. Hin beeku ani hin jenne walitti nan buusin miskinticha gandaatiin anchi. Jechuun? Ayyaada kiyya kennadhe malee hin beeku anfatii waa'ee jireenya isaan gaafanne. Laalammas siyaasoon ta'in ammataa kiyyaan akka mataa kiyyaatti waan inni irraa beeku himuun hin danda'a. Natti himin waa'ee nama hamachuun barbaadu. Hamachuun jaamu. Dhiirri dabarsuu heddaa maaliin dabarsuu heddaa akkamitti dabarsuu heddaa kanarratti yaadanaa kennu wanti gargaaru waan jimallee hin qabata waan jimaa si ergu. Asli salaam alaikum. Waalaikum salaam. Jechuun waan akkasiif immoo ani lubbuyyeen jechuun jiruuti keessatti takkallee namaa maddeetes hin beeku takkallee namallee qomaddee hin beeku. Innaa anaaf itti himoo naasootu hin jiru waasaappi naasootu hin jiru. Nama kuma takkaa fi nama 3 nu jala jiran.
Nama kuma takkaaf nama sadii miti nama kuma takkaaf 300 jira. Akkana. Innaa nama chunjaa already bakka jechuun nama tokko ani isa jaaladhe nama tokko jaalalti gama lama ani si galee ani isa jaaladhe kan inni jaaladhe rakko. Kana suni malee kana wayi qaqqabne anaaf inni miidiyaa zaati dammi fira jedhaa godhina suni waan ari'a miti. Si galee kanaafuu dhageetiin jiraan illee inna amanuu namni jaartii qabu akka miidiyaa san miidiyaa irra wanta jaajeetiin sanidhaa wanti qashoo wanta na godhe malee jaartii ni qabaa dhagee. Hin amanin ati halkan takka illee taatu osoo hojii bultee abdiin kutin. Yaa wayi akka jennaan warshaa dhiiraatti addunyaarraa dhaabbatee seete. Akkuma waan dhaabbateetti ilaali yoo dhiirri bira leedhate bareedan akkasiin dhalatu. Namni bareedinni tasaan qabu si galee namni kan jaalalasee kan kabajaa see kan bultii teessee keessatti jireenya kee keessa si kabaju kan maatii kee si kabaju kan fiixa si kabaju. Kabajaa namni akka mucaa kanaatti si kenna eessa jira addunyaa kanarra yoo akka gaafa dhalatteeti. Kabajaa jechuun fakkeenyaaf amma already kabajaan amma namni siif himu namni tokko gaafa akka ati jaalattutti si jaalate duniyaa tanarra wanti si hafe abadan numa hin jiru. Si caalaa si jaalata fatii. Haga ati na caalatu jaalata. Haga ati na caalatu isa beektu caalaa si jaalata. Amantee amanuu baattes. I swear to God. Kamii beekta? Hojiin agarsiisaa jira bar. Hayi bakka naagee. Iidan gamta kaafisa? Guyyaa 5. Rabbi zee. Dhugaa. Guyyaa rabbii kun hin dhaabbatu aslii bannaatis. Guyyaa 5 bichi moo? Eessatti dhiiduu edda? Ganduma bakka bakkuma rabbi zee haa maal kun? Ummaatee biratti hiddaa? Yaa. Ummaan kee akkami maal dalagan? Yoo hanga jidduu finfinnee deemuu baadde. Qalbii finfinneetti hidhuu si feeti? Wanta meedikaala jechuu haa san minaamin wanta faa jechuuf sanii jechaa yoon deemuu baadde jechuu fadeeti. Paaspoortii baafattee fudhattee amma harkatti? Yaa si garsiisu? Haa hin agarsiisin na adabaa tiktookin na jala. Yaa. Okay, maaliif jirtaati? Wallaa taa'atuma jira lubbuyye. Jiruun maal fakkaata? Jireenyi nutti hadhaa hedhii simeen dubbatini. Maaliif? Nutti hadhaa jedha baay'ee. Maal jireenyi sitti hadhaa diddiimattee jirta asli namaa rusataa jiru fakkaata. Oromoo giiftii kennuu dida yoo giiftii kennuu dida natti hadhaa. Giiftii kannaa fi qaabannaa lisha Oromoo. Baay'ee natti hadhaa jedha amma koofiyaa gatti tuquu jedhanii baxaan marroonyaal. Amma kun xiqqoo takka dhibba kennite natti fure urjii tiyya thank you. Sitti nadhaayin. Oromoo si jaalatti Oromoo buluu si jaalataa rasliyyaatiin beektu malee. Amma nama kuma 500 kunoo taaptaapiin godhanii koppiliinkiin godhanii koofiyaa asirra Wallaahi asli maal beekaa? Nama hedduu xiqqaa guddaa si jaalata wallaahi asli. Xiqqaa guddaa. Taan kuusoma jabbo duniyaa dhuma hin qabne rabbi sitti haa kennu kama koofiyaa kennisan maqaan agarre wallaahi. Wallaahi nama hedduu si jaalata. Rabbi isaan haa jaalatu. Eshi. Namni laal qabeenyaan duratti asliyyee horiin duratti rabbi fayyaa fi jaalala namaa rabbi nu hadiisu wallaahi namni Oromoon xiqqaa guddaa si jaalata wallaahi naan hangafee. Ati illee na jaalattaa? Yaa. Habiibti. Ati eessan na jibbita na jaalachuma qabda malee gurraattii akka xiyyaati. Anaafati bar guruppii ijaaratuu qabna. Ijoollee gurraattii nu dabalimee guruppii ijaarannee tokkummaa warra diimaa kanatti qabsoofna. Dhalaa gurraattiin fadhan amma dawaa dibadee diimadaalee seesni namni dhalaa. Laan diimatiin gugurraalee waliin nu qabe wallaahi. Afooshaa wayii ijaaratuu qabna. Dhalaa gurraattiin dhiisanii jiran dhalaa diimtuu malee amma walii filtara firra kaayee malee sun dhufuu innaa waan uummanni dibatu dibadhee dibadha malee akkanatti namni dhalaa gurraattii dhiisee jira diimtuu malee. Maalesh. Maalesh ruuhi. Maal sitti asli? Umaa rakkoon qabu naashuraalii kana wayya. Wallaahi jettee? Wallaahi.
Deegati jetteef wallahi hallayyaan irraa deegoo kan mataa kee gubbaan bareeda. Waan feeti. Akkana irraan jijjiiratin. Jettee? Xiqqashoo gurraacha mee xiqqeeshu masla. Bakka bunaati kalariin kee kalarii bunaati. Gurraattiin hin mi'oofti diddiiman hin mi'aamu. Kana oofti. Gurraattii fi deemtuun garaagarummaa qabaa namni namaas dibannaati. Akkamitti? Gurraattiin marquma lixiiti. Marqee lixiitiif kan bilchaate tokko. Diimtuu noo? Diimtuu jechuun deemtuun daabboon kan bilchaatiin adii bar kan bilchaate hin magaalata. Akkasii amma atii fi dubartiin diimtuun garaagara jidduu keessan jiru dubartiin diimtuun daabboon bilchaatiin ati kan bilchaate sirritti. Maashaallah na faarsite gaa. Atis gurraacha anis gurraattiif na faarsite malee ammas nama diimaa ta'e nan faarsasii galee. Kuna maal fidan dhugaa jiru waan soba jira nama 500,000 kana keessaa parsantiin 85 shamarran diddiima gurraatti yoo si hojii yoo 10 taate taamaas jala jirtu. Garuu nama 400,000 keessaa si wajjin 10 san faarsee